Ustaz gaafiin qaba. Ayyee. Gaafii barreessiin kan koo duraan sin gaafatu sanarratti sin gaafachuun fedhe waa'ee kophaa keewwachuu waa'ee dhiiraan washabba'uu jettan sanarratti sin gaafachuu barbaade. Ayyee. Mana si keessatti dubartiin tokko yoo mana si keessatti hidhatte jaarsa si biratti yaani maatii si biratti yoo hidhatte illee yaani mamnuudha yaani surra hidhachuun. Surra hidhatti maatii fi jaartii biratti. Yaani fakkeenyaaf mana si keessatti yaani hidhachuudhaaf yaani shari'aan akkamitti jechuu kooti yaani amma sinii hin ta'uu jettanii kaatanii ifillee bakkeetti hidhachuudha moo hin ta'u sin jettanii mana keessatti illee hin ta'uu seedhanuu addaan baafachuu barbaada. Walaa jaarsa bira walaa maatii bira hin ta'u taakka yoo taayitii jaanii gartee qalloo nama maxxantu gartee qabbanarraa abaayaa jalaa fi waan jalaa qabbanaaf yoo uffatte takkasin maxxantu san abaayaa jalatti. Abaayaa jalatti kan moo saniin gartee wannummaan kofoo uffattee mana keessa witwit jettu hin jirtu. Okay, yaani malee surre jiinsii adda addaa kana yaani hidhachuun yaani abaayaa jalatti iyyuu hin eeyyamamu jechuun. Abeet jiinsii maalitti goote atis? Jiinsicha maalitti goote? Amma kan yaani akka amma duree nullee fakkeenyaaf yaani hidhannaa ammallee alhamdulillah dhiisneera yaani erga abaayaa jalatti uffatamee deemama yaani barraallee malee namni jalatti waa duraaffatu hin jiru kanan addaan baafachuu fedhe yaani. Mana keessatti illee maatii keenya biratti illee hin uffanna kanaaf hin gaafachuun barbaada. Dubra biyya arabaa tokko akkasii sin garsiise wallee abaayaa jalaan jiinsiidha. Dubbicha san hin taane. Mamnoodha jechuudha yaani abaayaa jalatti illee uffachuun. Laal waan abaayaa jalaa kofoo gartee yookaan baballoo yookaan qabbanarraa gartee fikkeessu abaayaa jalaan waatii miti. Gizee gartee mana keessa immoo isuma qofa shamiza fikkeessee kofoo uffattee walaa jaarsa walaa warra dhiira fakkaachuu waan abaayaa jalaati miti. Abaayaa jalatti taayitii moo maal jettanii ni beektaa mi taayitii? Taayitii jaanii san akkasiin kun nama xanta. Uffata nama kan nama qabbanarraa akkas san qabbanarraa uffadhu san uffadhu wanni jalaan abaayaa keetii fi diriyaa keetii fi maal jalaan uffadhu. Kan amma dhawwaa ta'e yaani jiinsii nama qaqqabu goggogaa jismii namaa baasu kana kan hin eeyyamamne jechuudha. Mana filannaa kan eeyyamamaa. Kan akkana ka jismii namaa baasu kana akkanatti gartee jaarsa biraanis deddeeman warra biraan deddeeman kophaasaa shamiza uffatanii gartee mana keessa deddeeman dhiira fakkaachuu hin ta'u san. Akkas. Okay, gaafitti naannoo isheen. Ayyee. Amano warri biyya arabaa dilannu kun yeroo mana dalagaa keessa teenye dilannu yeroo mana amma fakkeenyaaf awwala dalagaa seennu jaarsa qabdaa min ijoollee qabdaa min jedhanii nu gaafatanii nu warra waraqaa hin qabne kana eeyyamamaan isaanii inni qabu si nan qaba jedha inni hin qabne si nan qabedha yaani kijibni kun akkamitti ilaalama yoo jaarsa hin qabu jettee kan seenamu ta'e birris illee siyaan namaan kennanu irrattis illee namaan baasan namallee isinii godhanii. Kanaaf jennaan kijibni kun akkamitti ilaalama? Kijibnichi kun akkitti ilaalamu haraamitti ilaalama. Haraami. Dhorgaa. Odoo jaarsa hin qabne jaarsaan qabaa. Sigalee odoo maal hin qabne maarree qabaan hin jiru. Haraami. Akkitti ilaalamu kas. Haraami ilaalama. Kijibuun hin barbaachisu shari'aa islaamaa keessatti. Akkas. Maallaqa rabbi harkaa si haa baasu. Akkas. Maallaqa yoo sudhana dhorkatan jettee ka kijibdu taate. Iraftis namaan kannanii ati iraftii maalitti goota usi dalagadhu gale kabiyyatti iraftii maalitti goota ati iraftii garan ba'uu deemte adabicha godhi. Yaani firma arabaa takka hamma fakkee yaani firma arabaa hunduma takkas ta'e yaani anaaf sanaatu hin ta'ini hunduma takkas jedha yaani hundaa ajaa'ibee iraftii warri jiru cufti usanii tubachi ta'anii dalagatanii galu iraftii jaanii gabbaanii gara biraa deeman hin ta'u dubbisa akkas kijibuun hin ta'u. Okay, ustaza gaafii an kanaan dura sin gaafadhe immoo WhatsApp irraa sin gaafadhe jennaan illee naan deebisnee sagalee kollee naggeeffanne gaafii waa'ee jaarsaa sin gaafadhe ture san. Ayyee. Waa'ee jaarsi badee waggaa torbaa heerumuudhaaf akkamitti ilaalama ni biyya keenya eerumuu hin dandeessaa naan jedhanii akkamii jedhe sin gaafannaan ilaaleessitti manaan jettanii turtanii achumaan baddanii. Amma dhagaye jaarsa keeti amma torba dhabame. Ati amma torba akkasuma taa'uu jirtu.
مسكينة يا بوتي على غمتي جدا وانقو دفي دفيتي قاعدة تمدوتي هيروم يا باقي دفي قاعدة تمدو قاعدة مرتسيب كنا هيروم يا مطر ومالتو نيسي قد كنا قوتي أخون دمامي أستاذ قاعدة لنا قاعدة يوك أما نفت ولنا نجرني بقاعدة لقد دوغالي كافرة إن شاء الله خلاص أكاس قد إن شاء الله جزاكم الله خيرا قالتهم إن شاء الله جبادو إنك جبين يا إن شاء الله خلاص ربي إنه أغرغر ربي سي أغرغر وجو كجيبا سنبرا فقادو إن شاء الله أي جزاكم الله خيرا ربي جزاك سنسيني فريز أستاذ كين آمين قالتهم مال يتنجرن يا والله السلام عليكم عليكم السلام أيه والله جاهين كذا يا نوارين إيه إيه نعم نغالي لنا جيسا من ليساني إيه سيدي بسايا قباب سي قافر دفع قافتو إيه قافر لايف في رجل تا قافر أيه أستاذ أنا دراني أماتي جتين جلست ترى أيه yeroo xiqqoo beekuu yoo isin yeroo dhukkubullee na dhukkubaana manaa yaami jettuu itti dhiisee bira deemee ijoollee hojii taphadha. Osii umrii hangam takkani taata? Akkas umrii 8-10 akkasin ta'a. Gizee isiin na dhukkubaati ijoollee na yaami jette ijoollumaa hojii taphakutta. Taphakkuta osoo isiin na yaamtu namni bira hin jiru nama hin qabnu ta'e irra guddoo anuma ijoolleen bira hin jirtu. Ayyee. Akkasitti hanga guddadhellee bas hangasitti itti jallachuu baadhu malee ittumaan jawwaabaa natti hin qaaqin jedhaanii bas yeroo takka garaa na guddeettee na abaarti. Si gaafa ijoollee. Anumaa siin jedhu rabbii gaafa ijoollee sirnuma hedduutti jallachuu ture hanga guddadhellee yoo isiin kana godhi jettuu hin godhuun jedhaanii aartee fa'aa ofii godhachuu deemtee akkasiin jette irraa fuudhee godhaa ammas na abaartii rabbi waa seenaa jedhu garaa na guddee naan jetti. Ayyee. Maaf sanarra jirta sanatti garuu amma kadhadheetiin jiraallee yeroo sanuu garaan sin abaarree wallaaltuudhaati garaan sin abaarree yeroo sanuu rabbuma kiyya bu'aa deebi'ee. Akkas laal takka ati gaafas ijoolleedha. Isiillee na haadha garaan sin kannitu ati umaan beeytu gaafas ijoollummaa si jira. Akka kanan beeytu. Tanaafuu isiilleen garaan si onni jenne ummiyyee dhiifama jennaaniinu dhiifte hayyoon waa takka rakkoon qabu. Inshaallah akkas. Rakkoon qabu san? Ayyee shi galatooma kanumaan qaba. Galatooma ayyee. Awoo gurbaa dawaa sana akkam goona mee dhaabbadhaa boo jiran nurraa. Gurbaa ay. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkamitti kana kuma? Fayya alhamdulillah. Yaa ta'e gaafii qaba. Akka rabbitti sirkata takka qiyaamaa torbatti bar. Qiyaamaa torba. Qiyaamatti sirkadde malee gaana sirri gattaa itti hukumatti hin jira. Haya, ayyee maal jette?
Gaafii qabayaa sheekh gaafii takkaan na dhibe. Rabbumaa sii qadabe dhaamsuuf hin keeti ayyeeme. Yaa sheekh dhuguma ta'eeti. Jaarsa kiyya kana abbaa mana kiyyaa kanaa wajjin biyyatti waa godhachuutti irra beekte. Mana jaaru jirtanii? Mana jaaru jirra dachii binneetuma mana waliin jaaru jirra. Yaa'ii wayii jirtiifi manuma jaaraa gajalotti. Mana kana shakkeetumaan duraanuu dachii ture shakkeetumaan maqaa haadha xiyyaatiin bite. Ati ayilii qabdaa'u. Shakkitee duraanuu maqaa hayyootiin bitte. Maqaa ummaatiin hin bite duraanuu maqaa ummaatiin bitee ka ummaan maqaa ittiin farramtee galtee xiqqoo waa tuttee feganii waraqaa chibbiftee biraa deemte ummaan. Deebitee waraqaa sanillee waan itti hafellee itti guuttee fuutee galte beekte. Waraqaa ummaan fuutee gallaan ka maallaqa kan obboleessa irratti erginee mana jaaraadhaa jenneen ummaan gorgoon fuutee kutte. Obboleessa kun manaan isinii ijaaruu jira yoo telefoona guyyaa as barbaade telefoona numa dawwala telefoona olaanaa irra guyyaa maallaqa barbaade. Maayet obboleessi? Obboleessa kun fakkeenyaaf bitee maallaqa barbaadu ogguu maallaqa barbaadu qofa silkii olaanaa irra ba'a. Ogguu maallaqa barbaadu ogguu maallaqa asirratti dawwalee maallaqa haayaa maallaqa akkanaa gidee ogguu nuti ergine fudhattee uumuni muusilki matumarraa gachufamte gabaa. Ammaan sana dubbiin sun nu dhibdee obboleessa kun guyyaa saniif maallaqa barbaadu qofa silkii tana haasaa ogguu kan silkii sun maaliif cufamtii namni guyyaa waan dalagaa oole hisaaba galgala walii galcha. Amriin akkanaatu maaliif jedhu maal abboo mana kiyyaa kana gaafadhaati gabaa. Maatii miti numa jalaatu maannaan jali beektaa inni maatii miti neetworkaa biyyaati neetworkaan guyyaa maallaqa barbaadu neetworkaan fuul ilaal mataa gubbaa. Neetworkaan guyyaa maallaqa barbaadan guyyaa maallaqa nu ergaatu guutuudha yaa. Neetworkaan kunoo neetworkii ettee sirra cufame kunoo. Neetworkaa ettee kunoo algaa neetworkoo maa maqaa dhoytameeti. Cufamte sirratti. Hau baalaga yaa maal tura cufe yaa. Egaa neetworkaa taane gartee neetworkaan keessan. Mee deebiidha waligaa carraasii kannina. Egaa. Neetworkaa ettee fittu tuyitee itti kunoo neetworkaan si kuchiise. Maal goona gaame. Isii dhaadhiiroo. Ya Rabbi isii godhe. Isii dhaadhiiroo. Salaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi yaa nama biraati. Haya. Ustaz Gaaffiin qaba. Akka shari'aa islaamaatitti haadha takkarraa obboleeyyan lamaa fuudhuun ni danda'ama. Dubra lama haadha takka abbaa takka namni dhiiraa tokko isaan lameen fuudhuu ni danda'a jechuukeeti. Hin danda'u haraami. Masaanuuf dhorkitee beektaa shari'aan islaamaa. Maaliif obboleeyyanii wal muran gurbaa kanatti hinaafan waa hedduuf dhorkite shari'aan islaamaa hin ta'u tabiraa fuudha. Tabiraati. Okay. Ustaz Gaaffiin lammaffaa. Ani akka biratti guddadhe. Akka wanta na guddiste sun haati tana deemu malee nan beektu. Ani akka biratti guddadhe akka wanti sun hin duute akkuma guddadheen bude jechuudha. Sanaan booda abbaa akaakayyuu illee du'ee nama biratti jiraadhu waan dhabeef haati mana abbeeraa kiyyaa wayii nama wayii argitee itti na gurgurte. Yeroo sanitti osuma waliin jiraannu waa ittiin jiraannu dhabne hiyyoomannee jechuudha. Ilma tokko walirraa arganne. Maal jettisa? Osuma waliin jiraannu hiyyoomannee. Hiyyoomanii?
waan ilmoo ittiin guddifnu dhabnaanii gara haadha nadeette kana deeme. Oo heerumteeti ilmoo deeyse. Erga heerum. Ilmoo deeyse waan ilmoo nyaachiftu dhabnaan ayyoo teeta si dhalte bira deemte. Hayyoon tiyya sana deessi suni nan beektu biratti hin guddanne nan jaalattu. Haya sumaa hin feetu. Namaayyuu arguun feetu. Haya. Gaafa kaan osoo anda'ee osoo daa'ima kana waliin rakkadhu mana naarisee balbalana cufte. Hayyee. Garan deemu wallaalee osuma akkasi rakkadhu guyyaa kaan abbaa manaa kiyyaa walii galee biyya Arabaa kana deemee hojjannee rakkina kana keessaa baanaa jedheetti daa'imatti dhiisee deeme. Hayyee. Qeedis kutee خلاص أما جي دمني جرا أما هاي مالي هو internet كيسا خنين بي نيتوركان دو فاسو نيتوركان أجايبا كباب إيغا نيتوركا كيسي آجا كتا هاي نورا والله أجايبا جرا خينيا أوغا ربي سنعمل كيسو غيانس جمتا دعايني سنندغتنا نيتوركاس ربي أتولشو أكنا إن شاء الله ولد ديبنا بور ولد ديبنا قم خيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجت